Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf dhaggeeffachuu qabdan odeessa Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan isiniif qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin raajii Tashaalee Tasgaraa ergaa ajaa'ibsiisaa Hafuurri Waaqayyoo keessa isaa bulchee waa'ee biyya keenyaatiif Waaqayyo itti dubbatee kan isiniif qoonnu ni ta'a. Qophii keenya lammaffaa irratti qabsaa'aan Oromoo Jawaar Mohammad erga hidhamee mana hidhaatii ba'ee gaaffiif deebii ajaa'ibsiisaa kenneetu jira. Gaaffiif deebii isaa keessattis mana hidhaa keessatti macaafolee lama akka barreessee fi lagannaa nyaataa guyyaa 40 taasisan keessatti mudannoo isaan mudatillee qoodaniitu jiru. Itti dabaluudhaanis egeree biyya keenya yookaan falli biyya Itoophiyaa kana wal wajjin jiraachuuf maal akka ta'es dubbataniitu jiru kan isiniif qoonnu ni ta'a. Umurii ishee daa'imummaa ishee kanaan manni yaalaa ija ishee operaasiyoon goonaa jedhan waggaa 2 oliif arguu dadhabuudhaan jaamtee turte. Sana booda waldaa ifa fayyinaa dhaqxe waan ishee mudatee fi fayyina ajaa'ibsiisaa waldaa ifa fayyinaatti karaa nama Waaqayyoo ergamaa Geetaahuun Immiruu raawwatamee kan isiniif qoonnu ni ta'a. Qophii keenya itti aanuun immoo daawwattoota keenya biyya keenya keessatti namni gaafa boqotu lubbuu hamaaruu jechi jedhu akka aadaattis hawaasa keenya biratti beekamaadha. Garuu lubbuu hamaaru kan jedhu Kiristiyaanota moo warra biyya lafaati? Maaliif lubbuu hamaaru jedhama? Maaliif immoo jedhamuun hin barbaachisu? Icceetee guddaa kan isinii qoonnu ni ta'a. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii ajaa'ibsiisaa Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatinaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaada qabdan koomentii irratti nuuf qoodaa jecha viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kabajaaf jaalala guddaadhaan isin affeeraa gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjiin hadabarru. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Adolf Hitler yeroo Yihuudota 100,000 lakkaa'aman lafarraa haxaa'ee asiidiin ukkaamsee saamunaa irraa hojjetaa turetti qeesonni reenfa jaraa irra dhaabbatanii lubbuuf dhiifama godhi jedhanii reenfa harka gara jabeessa nama biraatiin ajjeefameef kadhataa turan. Macaafni qulqulluun akkaataa fi yoom haala kamiin dhiifamni cubbuu akka argamuu fi argamuu hin dandeenye ifatti lafa kaa'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 26. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u kan amantaaree jedheen jedha. Iddoo kanatti wanti gooftaan dubbatee ifa. Namni utuu foonii fi lubbuun isaa wal keessa jirtu Yesuusitti yoo amanuudhaa baate jireenya bara baraa hin qabu. Eenyuyyuus reenfa namaa qulqulleessee jannatatti geessuu yookaan galchuus hin danda'u. Namni gooftaatti amanee jiru yoo foonii fi lubbuun isaa gargar baateyyuu qulleessuu hin gaafatu jireenya bara baraa qaba waan ta'eef. Yoo utuu gooftaatti hin amanin boqote ammoo xumuramaadha. Inni tasumaa jannata seenuus hin danda'u kana gooftaatu dubbate. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeeltotatti lakkaa'amnee abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Tiitoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Nama foon uffataa ta'ee namni cubbuu nama du'eetiif Waaqayyo biraa araara nuuf fiduu danda'u eenyuree? Museen faa, Abrahaam faa, raajonni akka Ermiyaas, Isaayyaas faayyuu hojii abukaatummaa kanaaf hin filamne gochuus hin dandeenye. Har'as abbaa lubbuu wanti jedhamu hin jiru. Lubbuu jiraachisuu fi ajjeesuu fi akka fedhe gochuu kan danda'u Kiristoos qofaadha.
Ergaati utuu gooftaatti hin amanin duute namni abukaatoo siif ta'ee foon kee siif qulqulleessisuu fi waa'ee keetiif fala fidus hin jiru. Utuu kun hin danda'amte immoo silaa Yesuus aarsaa nuuf ta'uun isa hin barbaachisu ture. Garuu namni ofii isaarra darbee nama biraa qulqulleessuu fi jannata galchuu miti ofii isaa iyyuu of qulleessee galuu hin danda'u. Yoo Yesuusii fi hojii fayyinaa inni hojjetetti amanee fudhate malee jechuudha. Kan inni jireenya dhoowwate foon uffataa kamtuu jireenya kennuu fi danda'are. Akkasumas biyyoon biyyootti erga deebi'ee hafuurris lubbuunis erga keessa hin jiraanne maalsaa qulleessitaa eessasaas qulleessita. Hundumti isaa'oo biyya lafaati cubbamaadhas. Kanaaf bartee fi goyyumsaa reenfa qulqulleessanirraa fagaadha. Namni tokko qulqullaa'ee jireenya kan argatu utuu fooniif lubbuunsaa wal keessa jirtu yoo Yesus Kiristoositti qofaa amaneedha. Kanaaf bartee nama du'een lubbuu hamaaru jedhu yoo dhiifne gaarii natti fakkaata. Sababni isaa wanti itti daballu wanti irraa hir'isnus hin jiru wanta ta'eef jechuudha. Nama du'ee aboo qulqulleessanii jireenya dhaalchisuus eenyuufiyyuu hin kennamne. Yesus aboo waan hundumaa of harkaa qaba. Ittaansuudhaan daawwattoota keenya hojii fayyina ajaa'ibsiisaa waldaa ifa fayyinaatti raawwatamee isinii qoonna. Umurii daa'imummaa ishee kanaan manni yaalaa ija ishee operaasiyoonii goonaa jedhan. Waggaa 2 oliif arguu dadhabdee iji ishees jaame. Sana booda waldaa ifa fayyinaa geessan Apostel Geech ofitti waamee hammate. Iji isheerras harkasaa kaa'ee kadhateef achumaan qubasaa itti qabe. Hin gaafate isheenis adda baaftee itti himte. Kana malees na duukaa bu'i ittiin. Isheenis gara inni adeemutti isa duukaa buute. Gammachuu guddaanis maatii ishee fi amantoota waldichaa keessatti hin ta'e. Wanti gooftaan dadhabuu jiraaree. Mee viidiyoon isaa kunooti wal wajjiin hadaawwannu. Nana jajaa maqaan maqoota caalu maqaa Yesuus duwwaadha. Waaqa jala lafarra maqaa Kiristoosiin alatti fayyinni hin kennamne. Anamma nana jajaa iji kun sa'atii kanaa jalqabee baneera. Daa'imti kun umurii kanatti jaamtee akka kanatti taa'uun irra hin jiraatu. Maqaama Yesuusiin anamma yeroo kanaa jalqabee ajajeera. Abbaasin kadhadha. Ija daa'ima kanaa ani baneera. Ija daa'ima kanaa ani baneera. Ajajeera maqaa Yesuusiin haa banamu. Warra jaaman banaa. Warra du'anis kaasaa jedhamee barreeffamee jira. Ani jecha keetti nan amana. Maqaan kee maqaa ulfinaa akka ta'e nan amana. Maqaa Yesuusiin. Kuno. Praise the Lord. Somebody amen. Jesus. Yo manjede si umsan awalale ol maketu kabe silam fetu ato warke dameti si ballata galanul binaketi Nailali kot Nargiteta Nargiteta Nailalna Kotra Dukash. Praise the Lord. Sheza bentu. This is a mighty hand of God. Take your list. Yeroo maneedhaa keessa turanii fi lagannaa nyaataa guyyaa 40 taasisan keessatti Jawaar ulfaatina kiiloogiraama 30 kan hir'isee fi Hamzaan ammoo kiiloogiraama 32 akka hir'isee akkasuma obbo Baqqalaa Garbaa ammoo baay'ee hunduma isaanii caalaa akka dhukkubsatan himeetu jira. Qabsaa'aan Oromoo Jawaar Muhammad.
Siyaasa Itoophiyaa kana keessatti hayyoota Oromoo, Amaaraa fi Tigree keessaa tokko dhiibanii biyya ijaaruun hin danda'amu jedhu. Bara wayyaanee gaaffii guddaan qeerroon dhiyeesse maaster pilaanii nurraa dhaabaa kan jedhu ture. Garuu wayyaaneen qooda mariidhaan rakkina furuu kilaashii kaase. Kun immoo rakkoo guddaa isumarratti fide. Biyya kana keessatti gaaffii mirgaatiif meeshaa kaaftee ittiin tasgabbeessuu yoo yaalta ta'e yeroof hidhannoo hiikkachiisuu fi milkaa'uu dandeessa ta'a. Garuu yeroo dheeraaf sin milkeessuu jedhan. Itti dabaluudhaanis Jawaar Mohammad yeroo dheeraaf nu dhaga'uu didaa turan, amma garuu marii biyyaalessaa jechaa jiru. Kun yaada gaariidha. Garuu jalqaba waraanni bakka jirutti haa dhaabbatu. Sana booda maqaan shororkeessummaa dhaabota siyaasaatti moggaafamee jiru irraa kaafamuun qaamni hundumtuu marii biyyaalessaa kana keessatti hirmaachuu qaba. Tokko yookaan lama bakkeetti hambisanii marii biyyaalessaa gochuun hin danda'amu jedhaniiru. Biyyi tokko carraan deebitee ijaaramuu fi itti fufuu ishee inni xumuraa marii biyyoolessaati kan jedhan qabsaan Oromoo Jawaar Mohammad, carraan kun ala tokko qofaa kan itti fayyadamnudha. Ala tokko fashalaa'eera taanaan deebifamee hin yaalamu. Carraan dhumaa biyyi keenya qabdu ishee kanadha. Kanaaf seeraan itti haa fayyadamnu, dogoggora keenyarraas haa barannu jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis dhaabni siyaasaa Ofiikoon hamma waraanni dhaabbannetti marii biyyaalessaa jedhamutti hirmaachuu hin feenu. Lolli haa dhaabbatu yeroo jennu qaamni tokko meeshaa haa hiikkatu jechuu keenyas tuun taane bakkuma jirutti waraanni haa dhaabbatu. Qaamonni lolicha keessatti hirmaatanii fi hidhatanii jiran gara teessootti dhufuun mariin hundumaa hirmaachisee haa raawwatamu. Kanarraan kan hafe qaama hidhatee bakkeetti dhiisuudhaan nuti qofti gara marichaatti dhufuun keenya faayidaa fi furmaata hin qabu jechuudhaan dubbataniit jiru. Odeessa keenya xumuraatti yommuu darbinu daawwattoota keenya Raajii Tashaalee Tasgaraa ergaa ajaa'ibsiisaa fidanii jiru. Dadhabbiin kee gatii siif argateera, inni kan kee siidhe, inni ormaa garuu siin hiika. Waaqayyo araara isaa sitti agarsiisuudhaan kisaaraan kee bara dheeraa deebi'ee isiniif hin gala jechuudhaan dubbatanii jiru. Mee wal wajjiniin haa daawwannu. Bara dheeraadhaaf Waaqayyo irraa ergaa dhaga'ee saba nana deebi'aa, isinii wajjiniin nan jiraadha. Isin kan kooti maqaa kootu sinirratti waamame waan ta'eef anaan dhagaa yoo anaan dhageessan jireenyatti jiraattu Waaqayyo karaa raajotaa bara dheeraa gorse. Sabni Israa'el garuu tola jedhee Waaqayyoon dhaga'uu hin dandeenye. Kanarraan kan ka'e murtoo tokko murteesse Waaqayyo. Waggaa 70 harka diinaatti, harka diina keenya warra jettan, harka warra sodaattanii sana keessa dhattanii galtu. Hin bitamtu. Waggaa 70 booda anumatu deebisee immoo sin baasaa jedhe Waaqayyo. Kun mataan saayyuu araara Waaqayyoo keessa jira jechaadha. Ermiyaas inni biyyi hidhe, inni firri hidhe, inni namni ankooti jedhe isa hidhe guyyaa tokko hin hiikame. Ermiyaas boqonnaa 40 lakkoobsa 1 jalqabdanii amma lakkoobsa 4tti gaafa laaltan bulchiisni biyya Baabiloon dhufe biyya Israa'eliin gaafa booji'e Ermiyaasiin hiikee gadhiiseedha. Warra isa hidhe fuuncaa sibiilaatiin hidhee gara biyya Baabiloonitti geesse. Ermiyaasiin garuu akkuma torbee darbe dubbadhe. Hamaan isin nagaa, Waaqayyo isin nagaa. Dhaggeeffadhaa. Waa'ee Waaqayyoo yommuu inni dubbatu warra biyyaa duwwaatu dhagaa ture miti. Warri ormis dhaggeeffachaa turan. Harka keenyatti dabarsee keenya kennuunsaa dhafu Waaqayyo Israa'eliin jedha. Yeroo dhaqanii saba Israa'eliin booji'anii gaggeessaan mana hidhaa sun Ermiyaasiin akka jedhe Waaqayyoon kee dubbachaa ture saba kanaan deebi'aa jennaan deebi'uu didanii harka keenyatti dabarsee kenneera. Ati immoo dhugaa dubbatte waan ta'eef. Ilaa amma gara biyya Baabiloonitti na deemaa jira saba kana fuudhee na wajjin deemuu barbaadda yoo ta'e faara tolaadhaan si ilaala. Gaarummaadhaan si jiraachisas biyya Baabiloon keessa. Lakkii hin barbaadu yoo jette ati nama Waaqayyooti waan taate. Biyya kee keessa balballi hundumtu biyyi Yihuudaa fuula kee jirti. Lafa barbaadde dhaqi akka barbaaddetti jiraadhu jedhee yommuu achitti inni isa gadhiisu biyya keessa harcaatu hambisee ture Waaqayyo. Sanyii hambiseera, haftee hambisee ture waan ta'eef warri hafan kun walitti qabamanii Waaqayyoon nuu gaafadhu
baay'ee turre amma muraasa dhaloonni lafa nu bira dhaqin beennu nummaa sittafneerra ila tokkoffaayi eessa akka dhaqnu nu gaafadhu magaalaa 12tu jira sanyiin Israa'el magaalaa 12 qaba Yaaqoob ijoolleen Yaaqoob gosa nama 12 isaanii gosa 12 akka isaan ta'an macaafni qulqulluun hin dubbata waan ta'eef amma garamnan maal hojjennu Waaqayyoon nu gaafadhunnaan hin gaafate Ermiyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo deebii laateef warri haftan kun ammas yoona dhageessaniif ani isinan dhaaba malee isin hin buqqisu isinan ijaara malee isin hin diigu jedhee Waaqayyotti dubbatee jedheen dubbadheen ture har'ammoo boqonnaa 31 lakkoofsa 15 amma 17 isiniif dubbisa akka jedha Waaqayyotti fufee sagaleen Raamaatti dhaga'ame sagaleen boo'ichaaf wawwaannaa guddaa ture Raahel ijoollee isheetiif hin boosse ijoolleen ishee waan hin jirree fi jajjabaachuu hin dandeenye jedhee ka'e maal jedha ati garuu dadhabbiin kee gatii waan siif argateef ijoolleen kees biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisii imimmaan kees hin dhangalaasin ati si'achi abdii qabda ijoolleen kees gara biyyaatti hin deebi'u kana ana Waaqayyo gooftaa machaatu dubbateedha sagaleen Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti yommuu dubbatu Waaqayyo kar lama dubbata kallattii lamaan dubbata jechaadha tokko baruma sana keessa kan raawwatamudha inni lammaffaan immoo raajummaadha raajii gara fuulduraatti kakuu haaraa keessatti raawwatamuun isaaf ta'uu dubbata waa'een Raamaatti Raahel waa'ee ijoollee ishee obsuu hin dandeenye baay'istee boosse jedhu Herodos waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'ee mucaa dhalate mootii dhalate jennaan ilma namaa waggaa 2 gadi achi keessa Yesuusin ajjeesuu hin danda'a jedhee guutummaa Beetlehem keessa kan jiran ijoollee waggaa 2 gadi fixee biyyi boo'ichatti jijjiiramee ture tokko kun raajummaa sanaati lammaffaa baruma sana keessa Raamaatti kan raawwatetu jira boo'icha guddaa dhiiga dhangala'uu guddaatu jira ture adi arra irratti xiyyeeffadhee kanan dubbachuu barbaadu sagaleen Waaqayyoo akka jedha ati dadhabbiin kee gatii waan siif argateef ijoolleen kees biyya diinaatii deebi'anii waan galaniif ija kee boo'icharraa dhaabisichi hin boo'in hin dadhabde gatiin qabu jetteettati baay'ee dafqite waan gatii siif argate fakkaatu garuu har'a jedhe Waaqayyo dadhabbii keetu gatii siif argate waan ta'eef ija kee boo'icharraa dhaabi jedhe Waaqayyo obboleessa koo teessee na dhageessu seenaan haasaa jira miti amma sagaleen Waaqayyoo jiraataadha humna hojjetuuf keessaa qaba jedha Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa sagaleen ammas sitti dubbadhu kuni humna hojjetona keessaa qaba miti humna hojjetuufuma keessaa qaba dubbiin ati dhageessu woordiin ati dhageessu ana danarraa dubbadhu ati dhageessu kun lafee kee fidda kee keessa lixee maal ta'a beektaa humna hojjetuuf keessaa qaba buusaadhaaf dhuka ribuudhaaf hidda gidduu lixee gara baasee faraduu danda'a sagaleen Waaqayyoo jiraataadha humna hojjetuuf keessaa qaba dubbiin irratti dubbadhu kun dadhabbii keetu gatii argatisiin jedha Waaqayyotu itti dadhabde kadhatte as yaalte achi yaalte hiriyaa keef gaafa darbu ollaadhaaf gaafa ta'u sibira ga'ee waan dhaabbate fakkaachuu danda'a Waaqayyo garuu har'a akkasiin jedha dadhabbii keetu gatii siif argate nama mateessina dhageeyaa jirtu shumaanan jechaa jira akka dingataa onlaayinii lixxee ilaalte ta'a moobaayilii namaarraa dabarfatte ta'a yookaan immoo dabbaramtee garuma dhattu dhabdee maal jedha laata kun jettee na dhaggeeffachaa jira dingata dhufte garuu dingata bin ergaan kun bara dheeraadhaaf umurii kee keessa giiti dhalattee ka'e Waaqayyotti yaadee waan sii qopheessedha amma situ na dhagaye ani immoo ergaa kana si keessan kaa'e ergaan kun kan keeti hidda kee wajjin wal fudhachuu qaba dhiiga kee wajjin wal fudhachuu qaba sagaleen Waaqayyoo nama jajjabeessadha sagaleen Waaqayyoo jajjabina keetiif hamlee akkasiif ta'uuf gara fuulduraatti akka abdii horattuuf boo'icha waa'ee gadda kee waa'ee dadhabbii kee ilaaltee boosu as geessee akka dhaabduuf sichi jedhe Waaqayyo dadhabbii keetu gatii siif argate egaati sichi hin boo'in jedhe maal jennaan isa boojii abetu siif gala deebi sii gala dadhabbiin bara dheeraa kisaarana jalaati hin taa'ette
maal taa'e sagalee waaqayyo ati garuu dadhabbiin kee gatii siif argate ijoolleen kee biyya diinaati lafa qabamanii diinni isa qabe mortuun kan qabde karaa adda addaa taa'umsaaf ka'umsa kan si dhowwate achitti kan qabamee ture deebi'ee waan galuuf imimmaan kee dhaabisiin jedhe waaqayyo isa ammatti boossu isa ammatti yaaddoftu kana dhaabisiin jechaa jira waaqayyo maqaan waaqayyo eebbifamu maaliifi dadhabbii keetu gatii argate ilaa firoota koo waan baay'ee macaafa qulqulluu keessaa teenyee gaafa laallu waan dadhabbiin nama harkaa bittinnaa'u fakkaatu Iyyoob nagaama waaqeffachaa ture ganama yeroo hundumaa aarsaa dhiyeessaa'edha tarii ijoolleen koo yakkanii ta'u fuula waaqayyootti utuu nyaatanii utuu dhuganii utuu gammadanii dogongoranii waan waaqayyoon gaddisiisu godhanii ta'uu laatadhe nama ganama kana qalbii diddiirrate mee ilaalaa firoota ko ganama kana qalbii diddiirrate dhala isaa mana isaaf biyya isaaf jireenya isaatiif aarsaa dhiyeesse gammadee fuula waaqayyootti gadi ba'u qabeenya isaa guutummaa gaafa diinni saamu ijoollee inni qabu 10 gaafa guyyaa tokkotti macaq jedhanii dhuman an baay'ee kan na dhibu qabeenya kee shiftaa saame gaalota kee 2,000 saawwolii kee hoolota kee re'ee kee shiftaatu saame kana booda waan aarsaa dhiyeessitu illee hin qabdudhe inni tokko ittime fixeetuu gadi hin bahin dudduubaan immoo tokko immoo hin dhufu maan qilleensa lafa onaa dhufe utuu isaan nyaachaa jiranii mana buleessa keetti ijoollee kee 10 macaq godhe kana duwwaayyuu immoo miti dhandha isaa madaadhaan rukutame gochaanani waaqayyoodhaaf godhu waaqayyo wajjiniin jiraachuudhaaf jedhee yeroo hundumaa ganama kennan aarsaa dhiyeessu kun dadhabbiin koo dacheetti dabalame dadhabbiin koo zeeroo ta'e waa'een koo kanuma han jedhu waan murteessa keessumaa akkati itti of ilaaltuun hin beeku malee waaqayyo garuu akkati si ilaalu qaba Iyyoob boqonnaa 9 gaafa laaltanii waa'ee waaqayyoof waa'ee isaa akkas jedhe obsa gaafa dhabu namni waaqayyo irratti illee dubbachuudhaaf ka'a an akka waaqayyoo miti jedhe ani humnan ittiin isa bira dhaquun qabu malee waan an gaafadhan ture waan jedhu fakkaata humnan ittiin isa bira dhaquun qabu lakkeedhe namni gidduu keenya dhaabatee abbaa murtii dhugaanuu ta'e harka tokko waaqayyo irra kaa'e harka tokko narra kaa'u yoo jiraateef jedhe ani waaqayyoon hin sodaadhu ittan dubbadhan ture jechuun likki isaanitti masadan mara kana ittan dubbadhan ture namuma walakkaa keenya dhaabatee nuuf faraduu dhibe dhaggeeffadhaa waaqayyoof ofiisaa wal qixxeesse daanyaan nuuf faradutu jiraate surraan sayyuu nan sodaachisu jedhe argitu takka waan waaqayyo godhuuf nuun galle taanaan garmalee dubbanna tokko ofuma keenya cabna hamlee keenya cabsina lammaffaayi waaqayyo wajjin wal bira darbina wanti waaqayyo godhu hundumtuu gaarummaadhaafidha jedha sagalee waaqayyo maaliifidha kanati milkaa'ina dhabdeef maaliif dadhabbiin kee bishaanitti namma maaliif akka biyyi ta'uun taatu ati cubbuu addaa qabdaa hambiyyarraa adda ta'e sirraan kan mul'ate maaltu jira mee dhaabbadhuuti of ilaali maaliif godhe waaqayyo jedhi malee ati dadhabbii kee gatiisii argachiisuudhaaf isa diinni booji'ee qeetti deebisuudhaaf jalqaba maal jedha beektaa waaqayyo boojuun kee hoo'uu kana fudhadhuuti galateeffadhu siin jedha miti jalqaba imimmaan kee dhaabiidha Iyyoob baay'ee dubbate garmalee dubbate waaqayyo akka jedhe eewunni garmalee dubbatu inni asii ol dubbatu kun eenyunni dubbii waa'ee hin baasne isa dubbii waa'ee baasu dubbatu irratti ni dubbatu kun eewunni deeti gadi bu'ee boqonnaa Iyyoob boqonnaa 38 gaafa laaltan meeqa hidhadhu waaqayyo nan barbaada jette nama gidduu keenya dhaabatee nuuf faradutu jiraate nan barbaada jette meeqa akkuma dhiiraa surree kee hidhadhuuti wajjinaa sofna jedhe waaqayyo inni fegaa obboleessa ko utuun akkasiin hin jedhin hin dhufa waaqayyo guyyaa tokko kara kamisa ta'u afaan si qabachiisuuf dhufuun isaa nafu kanaaf Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 21 maal jedha amma iyyuu ati isaa wajjiniin walii galii jedhe
hiriyoota warra jajjabeessuu dhufan kiyaa ammayyuu ati isaa wajjin walii gali achitti gaarummaan siif dhufa jedhe. Yoo waaqayyoo wajjin walii galanii fi achitti gaarummaan namaa dhufa malee namatu gaarummaa barbaada miti. Warqeedha jette guddaadha jette calaqqisaadha anaaf gati qabeessas jette kana dhagaa gidduutti gatii waaqayyoo keessa guddaa kana warqee gati jabeessa godhadhu jedhe. Yeroo sana dukkanuma kee keessatti ifni siif karaan kee qajeelaa siif taa'e waan ati kadhattes dhaabbataa siif ta'a murtoon keellee dhaabbataa siif taa'e. Addanaa Raahel waa'ee dhala ishee boossi jajjabina dhabde dhiisii attamitti dhiistu dhiisii attamitti dhiistu hannama dhibu dhiisii kan jedhu waaqayyoodha. Dhiisinni siin jedhu waaqayyo taanaan waan dhiisuu hin dandeenye tokko waaqayyoof jettee dhiisuu hin dandeessaa. Yeroo sana maal ta'a dadhabbii keetu gatii siif argata. Iyyoobiin waaqayyo gaafa inni gaafatu akka jedhe ani jedhe afaan koo daaraa keessa suuqadheen gaabba malee si wajjiniin haasa'uu hin danda'u jedhe. Boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irratti maal jedhe? Rakkinnumti keenya hundumtuu hidhaan saddoo kana jira. Boqonnaa tokko jalqabee hamma boqonnaa 42tti Iyyoobiif hin galle. Waan hojjetamu hundumtuu Iyyoobiif mul'anne. Kanaaf gar malee haasa'e. Ani qulqulluudha mudaan qabu. Huban qabu. Karaan deemu hundumaatti abdii namaan tureedha. Namoonni gaafa na argan fagootti na arganii jajjabaachuu jalqabu. Maaliif? Narraatii waa argatu. Waa'ee ofii isaatii godhu. Waa'ee foonii duwwaa haasa'a. Kaayyoo waaqayyo isarraa qabu garuu maal akka ture hin galleef. Boqonnaa 42 lakkoofsa 2tti maal jedhaa? Hundumaa gochuu akkati dandeessu. Akeeki keessa tasuma karaatti hafuu akka hin dandeenye. Anaaf jedhe amma naa galee jedhe. Dheengadda naa galee hin jenne. Torbanarraa naa galee hin jenne. Ji'a shananarraa naa galee hin jenne. Amma naa galee gaafa isaaf galu boqonnaa sana keessatti ani gaafa laaltan waaqayyo mucaa durbaa yookaan ijoollee harkaa fudhatee 10 sanyii ishee biyya lafarra kan hin jirre bareedduu haadha manaa masaa ishee ajaasaa baqatte sanarraa dhaggeeffadhaa. Iyyoobi qabeenyi isaa miliyoona 1 yoo ture waaqayyo miliyoona 2 deebiseef. Gaala dachaa godhe. Fardootii dachaa godhe, saawwalii dachaa godhe, hoolota dachaa godheeti afaan qabachiise. Waaqayyo afaan si qabachiise. Dhugaadhaan waaqayyo itti amanteetta yoo ta'e, dhugumaan kakuu waaqayyoof yaada waaqayyo irra deemta yoo ta'e, waaqayyo afaan si qabachiise. Kanaaf Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 21 nan xumura. Ati ammayyuu isaa wajjinii walii galii nagaattis jiraadhu. Nagaatti jiraachuudhaaf nagaa gaafa jedhamu nagaa isa bakkeeti namni nama dha'u. Nagaa isa bakkeetii goolaman caalaa nagaa isa keessaatu hidda namaa kuta. Nagaa isa keessaa bifa namaa. Nagaan dhabiisni inni keessaa dhukkuba namatti fida. Nagaan inni bakkee yoo argite si jeeqaa yoo dhabde si gammachiisa. Nagaan inni keessaa irriba nama dhowwa. Nagaan inni keessaa qofaa nama haasofsiisa. Nagaa dhabuun inni keessaa firoota koo waan baay'ee nama gochisiisa. Nagaan inni keessaa namni qabu garuu abidda keessa bashannana. Nagaa keessaa qabaannaan hamuummachaa deeffata. Kun namaan galu. Hamuummiin kan beelaati. Deeffachuun kan quufaati. Namni nagaa keessaa qabu dukkana keessatti ifa arga. Namni nagaa keessaa qabu duwwaa keessatti. Kanaaf ammas isaa wajjiniin walii galiiti nagaatti jiraadhu. Achitti gaarummaatu siif dhufa. Waaqayyo eebbaan isinaa eebbisu. Walti deebina. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi guyyaa kanaaf nu isiniif qindeeffannee kanumaa hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa isiniin jecha yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa kan dhuftan yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan makamtan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatinaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Laayikii fi sheeriin keessan immoo guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Sa'aatota muraasa booddee hamma qophii keenyaa fi odeessa kiristiyaanummaa gara birootiin deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.